Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu sin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Waraanni bilisummaa Oromoo boon uggura barattoota yuunivarsiitii keessatti harka hin qabu jedhee mootummaatti quba qabee jira. Wixinee seeraa baqattoonni hojii lammiilee Itoophiyaa hojjetan maraa akka hojjetan hayyamu qophaa'ee jira. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Odee Kalaalaa jedhamutti humnoonni mootummaa manneen uummataa 50 caalu gubuu maddeen OFM itti himanii jiru. Oduu kennaa ibaatiin Amriin Paappergaar hoogganaa dhaabbata teeknooloojii guddicha Jarman meeshaa waraanaa oomishuu Riyaamintaal irratti Raashiyaa yaalii ajjeechaa raawwachuun himatamte. Oduu sin dhageessisuun keessi wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Waraanni bilisummaa Oromoo boon uggura barattoota yuunivarsiitii keessatti harka hin qabu jedhee mootummaatti quba qabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo boon uggurri barattoota torban darbee yuunivarsiitii Dabraaq irraa gara Finfinnee osoo imalaa jiranuu naannoo Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaatti butaman keessaa harka hin qabu jechuun ibseeti jira. Dabalataa gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo boon uggurri barattoota yuunivarsiitii keessaa harka hin qabu jedhee mootummaatti quba qabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo boon uggurri barattoota torban darbee yuunivarsiitii Dabraaq irraa gara magaalaa Finfinnee osoo imalaa jiranuu naannoo Oromiyaa magaalaa Garba Gurraachaatti butaman keessaa harka akka hin qabaanne ibsee jira. Gareen hidhattootaa kun ibsa kamisaa adoolessa 11 bara 2024 baaseen taateen kun inumaayyuu miseensa paartii badhaadhinaa kan qindaa'e ta'uu isaa himachuun kaadiroonni paartii biyya bulchaa jiru sadarkaa gadii jiran basaastotaa fi humnoota nageenyaatiin kan raawwatan jechuun ibsee jira. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun taateen adoolessa 3 barattoota yuunivarsiitii Dabraaq 100 ol ta'an naannawa Garba Gurraachaatti butamanii garichi himatamuu isaa hordofeeti. Maatiin barattoota butamanii qaamolee ijoollee isaanii butan shanee yookaan maqaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ittiin waamu ta'uu BBCtti himanii jiru. Kana hordofee biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa adoolessa 10 bara 2024 baaseen barattoota humna fiinxaleeyyii fi shororkeessaa waraana bilisummaa Oromootiin ugguraman 167 keessaa kanneen 160 ta'an opereeshinii mootummaan gaggeesseen gadi lakkifaman jedhee ibsa baasee jira. Hoogganaan biirichaa Haayiluu Addunyaa barattoonni kunniin humnoota nageenya mootummaatiin bilisa bahuu isaanii dubbatu. Haa ta'u malee maatiin barattoota Addis Istaandaard dubbisee haalli jiru waan mootummaan jedhu irraa faallaa ta'uu isaa ammallee ijoolleen isaanii haala nageenya isaanii yaaddessaa ta'e keessa jiraachuu isaa himanii jiru. Namni intalli isaanii barattuu itii waggaa 3ffaa yuunivarsiitii Dabraaq ta'uu himan tokko qaamoleen ugguraman waliin guyyaa guyyaadhaan wal argina. Kadhannaa kenna otoo hin dhaga'inu maallaqa kaffaluu akka qabnu cichanii nu gaafataa jiru jechuun dubbata. Abbaan kun intala isaanii gadhiisuudhaaf maallaqa birrii miiliyoona gaafatamuu himaa jira. Maatiin barattuu biraas intalli isaanii ammallee akka hin gallakkifamnee fi gadhiifamuu akka qabdu maallaqa akka kaffalan gaafatamaa jiraachuu eeranii jiru. Obboleettiin barattuu ugguramte kan biraa yaada Addis Istaandaard laatteen gabaasaalee barattoonni kunniin akka gallakkifamanitti ibsa guutummaan guutuutti soba jettee jirti. Obboleettiin barattuun ugguramte kan biraa yaada Addis Istaandaarditti laatteen gabaasaaleen barattoonni kunniin akka gallakkifamanitti ibsan guutumaan guutuutti soba jettee jirti. Maallaqa nagaafachuu itti fufanii jiru kan jettu obboleettiin kun dabaluunis dhugaan nuti beeknu waan miidiyaa irratti odeeffamaa jiruun addaas jettee jirti. Gallakkifamuu isaanii dhageenye garuu isaan akka gadi hin dhiifamin ni beekna jettee jirti. Wixinee seeraa baqattoonni hojii lammiilee Itoophiyaa hojjetan maraa akka hojjetan hayyamu qophaa'ee jira. Adoolessa 12 bara 2024 baqattoonni fi kolagaltoonni Itoophiyaa keessatti argaman dameewwan hojii lammiilee Itoophiyaa hojjetan hunda akka hojjetaniif wixinee labsii qophaa'ee jira. Guutuu gabaasa kanaa Xuubaa Bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti.
Wixineen seeraa baqattoonni hojii lammiileen Itoophiyaa hojjetan mara akka hojjetan hayyamu qophaa'e. Adoolessa 12 bara 2024 baqattoonnii fi koolugaltoonni Itoophiyaa keessatti argaman dameewwan hojii lammiileen Itoophiyaa hojjetan hunda akka hojjetaniif wixineen labsii qophaa'e. Wixinichi dhaabbanni koolugaltuu yookiin baqataa mindeessuuf barbaade osoo namni mindeeffamu sun dandeettii addaa qabaachuu hubachiisuun hin barbaachifne hayyama argachuuf kan hayyamuudha. Wixinee haaraa kan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012tti fi amma hojiirra jiru bakka bu'uuf qophaa'e tajaajila baqattootaa fi baqarraa deebitoota kan dhimma baqattoota 900 Itoophiyaa keessatti argamanii hordofuutiini. Qophii wixinee kanarrattis waajjiraaleen ministeera galiiwwanii akkasumas hidhata qaxanaa fi daldalaa hojii fi ogummaa kan dhimmisaa kallattiidhaan ni ilaallata jedhaman akka hirmaatan ibsameera. Wixineen sirna baqattoonnii fi koolugaltoonni Itoophiyaa keessatti argaman ittiin hojiirratti hirmaatan diriirsu kunis Itoophiyaa keessatti baqattoota kaampii keessaa fi ala jiran kan ilaallatu ta'uu maddi dhaabbatichaa himeera. Wixineen kun kan qophaa'e qajeelfama hojiirra jiru irratti qaawwa turan sirreessuun barbaachisaa ta'ee waan argameef akka ta'e dhaabbatichi beeksiseera. Qaawwa tajaajilli baqattootaa fi baqaa deebitootaa mul'ataniiru jedheen keessaa tokko labsii dhimma baqattootaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011tti bahe irratti mirgoonni baqattootaa fi koolugaltootaaf kennaman hundi itti qabsiifamuu dhabuudha. Mirgawwan kanneen keessaa tokko damee hojii gaafattoonni koolugaltummaa fi baqattoonni qajeelfamni hojiirra jiru beekamtii kenneef akka irratti bobba'an hayyameef akka ta'e maddi himeera. Labsiin dhimma baqattootaa fi koolugaltootaa waggaa 5 dura bahe yoo qacarriinis ta'e hojii dhuunfaa irratti bobba'an akka mirga lammiilee biyya alaa caalu argatan akka taasifaman labsa. Labsichis baqattoonnii fi koolugaltoonni hojiirratti akka hirmaataniif hayyamuuf illee waajjiraalee dameewwan adda addaa keessatti mindeeffamuu akka danda'an labsa. Labsichaan dhoorkaan kaa'ame raayyaa ittisaa dhimma nageenya biyyaa fi biyya alaa fi waajjiraalee mootummaa siyaasaa wal fakkaatu keessadha. Labsii kana hordofuun qajeelfamni bahe garuu haala qacarrii yoo ibsu baqattootaa fi koolugaltoota akka lammii biyya alaatti ilaale jedhu maddi BBCtti dubbate. Baqattoonnii fi koolugaltoonni lammiilee biyya biraa ta'an illee kan gara biyya keessaa dhufan haala hin yaadamneen buqqaafamaniiti jechuun kanneen viizaa fi paaspoortii argatanii dhufaniin adda ta'uu kaasu. Qajeelfamni duraa baqataan yookiin koolugaltummaa namni gaafatu tokko hayyama hojii argachuudhaaf hojiin hayyamni itti gaafatame sun kan lammiilee Itoophiyaatiin hin haguugamne ta'uun yoo mirkanaa'e ta'uu kaa'eera. Mindeessitoonnis nama akkasii mindeessuuf hayyama kan argatan damee hojii Itoophiyaanotaan haguuguun hin danda'amne irratti jechuun ibsa. Kutaan qajeelchichaa hojii dhuunfaa irratti bobba'u ibsu ammoo baqattoonnii fi koolugaltoonni dhuunfaa fi gareen hayyama baafatanii hojjechuu kan danda'an dameewwan hojii lammiileen biyya biraa hojjechuu danda'an irratti jedha. Wixineen qajeelcha haaraa amma tajaajilli dhimma baqattootaa fi baqaa deebitootaa qopheesses daangaa bobbaa hojii dhuunfarra ture geeddareera. Kana malees haala hayyama baqattootaa fi koolugaltootaa irratti wixinee haaraan kun jijjiirama taasiseera. Kan seera duraaniitiin haal duree Itoophiyaanotaan kan haguugamuu hin danda'amne jechuun kaa'amee ture amma wixinee haaraa keessatti hin hammatamne. Wixinichis baqattoonnii fi koolugaltoonni beekamtii qabanii fi dameewwan hojii labsichaan hin dhoorkamin irratti mindeeffamuun hojjechuu gaafatan ministeera hojii fi ogummaa yookiin qaama bakka bu'umsi kennameef kan biraarraa hayyama baafachuu akka danda'an ibsa. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Odee Kalaalaa jedhamutti humnoonni mootummaa manneen uummataa 50 caalu gubuu maddeen OFM itti himanii jiru. Aanaa Sabbaa Boruu ganda Odee Kalaalaa magaalaa xiqqaan Dubbannaa jedhamutti adoolessa 9 bara 2024 humnoota mootummaan guutumatti gubachuun barbadaa'u maddeen OFM itti himanii jiru. Guutuu gabaasa kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Boruu ganda Odee Kalaalaa jedhamutti humnoonni mootummaa manneen uummataa 50 caalu gubuu maddeen OFM itti himanii jiru. Aanaa Sabbaa Boruu ganda Odee Kalaalaa magaalaa xiqqaan Dubbannaa jedhamu adoolessa 9 bara 2024 humnoota mootummaatiin guutumaan guututti gubachuun barbadaa'u maddeen himanii jiru. Manneen jiraattotaa dabalatee manneen daldalaa fi hojii gara 50 caalan gubachuun barbadeeffamuu maddeen dubbatanii jiru. Gandi gubame kun aanaa Goorodoolaa fi Sabbaa Boruu gidduutti kan argamtudha jedhan maddeen kenna. Riqichi guddaan aanota kanneen lama wal qunnamsiisu humnootuma mootummaatiin caccabee
diigamuu isaa maddeen odeeffannoo FM himanii jiru. Naannichaatti waraanni bilisummaa Oromoo fi humnoonni mootummaa walitti dhukaasaa turuu isaa jiraattonni himanii jiru. Wal waraansa isaan gidduutti taasifamee tureen humnoota mootummaa irraa miidhaan jabaan gahuu kan eeran maddeen haloo kana uummataatti ba'aa jiru jedhamee jira. Viidiyoon yeroo manneen uummataa gubatu agarsiisu OFM argame. Manneenii fi qabeenyi hedduun gubachuu isaas mul'isaa ture. Oduu kennaa ibaatiin Amriin Paappergar hoogganaa dhaabbata teeknooloojii guddicha Jarman meeshaa waraanaa oomishuu Rheinmetall irratti Raashiyaa yaalii ajjechaa raawwachuun himatamte. Yaalii ajjechaa Raashiyaan hoogganaa dhaabbata Jarman meeshaa waraanaa oomishuu irratti taasifte jedhamuun Jarman akka malee mufachuu himtee jirti. Guutuu gabaasa kanaa Xubaabunee akkittaa nutti isiniif dhiyeessiti. Armiin Paappergar hoogganaa dhaabbata teeknooloojii guddicha Jarman meeshaa waraanaa oomishuu Rheinmetall irratti Raashiyaan yaalii ajjechaa raawwachuun himatamte. Yaalii ajjechaa Raashiyaan hoogganaa dhaabbata Jarman meeshaa waraanaa oomishuu irratti taasifte jedhuun Jarman akka malee mufachuu himte. Armiin Paappergar hoogganaa dhaabbata teeknooloojii guddicha Jarman meeshaa waraanaa oomishuu Rheinmetall jedhamuuti. Gabaasni CNN akka jedhutti Ameerikaan gita ishee Berliin jiran waa'ee yaalii ajjechaa Raashiyaan karoorsitee jedhame kana dursitee himuun eegumsi hoogganaa kanaaf taasifamuu cimsame. Ministeerri dhimma biyya keessaa Jarman dhimma kanarratti yaada kennuu hin barbaanne. Ministeerri dhimma alaa Jarman Annalena Baerbock ammoo dhugaa ta'uu mirkaneessaniiru. Raashiyaan waraana walmakaa fi hamaa ta'e gaggeessaa jirti jechuun kan dubbatte Annalenaan waa'ee yaalii ajjechichaas walgahii naatoo irratti mirkaneessiteetti. Dubbii himaan Kremlin Dmitry Peskov garuu ni haalan. Dhaabbanni Rheinmetall ibsa bal'aa kennuu hin barbaanne. Garuu Jarman keessatti hoogganaan dhaabbatichaa Paappergar nama eegumsa guddaa fi adda ta'e qabu ta'uu barameera. Financial Timesitti akka himetti ammoo qondaalonni Jarman eegumsa akkaan jabaa ta'e akkan argadhu taasisaniiru jedhe. Kaampaaniin inni hoogganu addunyaa irrattis akkaan guddaa fi meeshaalee waraanaa ammayyaa ta'an oomishuudha. Dabalataan kaampaanichi Yukireeniif konkolaattota waraanaa ammayyaa, meeshaa waraanaa fi deeggarsa waraanaa kan taasisa. Dhiyeenya ammoo Yukireen keessatti giddugala suphaa taankotaa baneera. Ji'a darbe deeggarsa Yukireeniif taasisu kana caalaa dabaluuf waliigaltee mallatteesseera. Dabalataan waliin ta'uun meeshaalee waraanaa oomishuuf waliigalaniiru. Obbo Paappergar yeroo dhiyootti konkolaataa waraanaa loltoonni lafoo fayyadaman Lionnex jedhamu yeroo jalqabaaf Yukireeniif akka kennan himan. Dhalataan konkolaaticha Yukireen keessatti oomishu akka jalqabanis himaniiru. Chaansilarri Jarman Olaf Scholz waa'ee yaalii ajjechaa jedhame irratti yaada kennuu tanis karaa hedduu yaaddoo nageenyaa Raashiyaaf saaxilamneerra ija irra kaawwachuun hordofaa jirra jedhan. Ministeerri dhimma biyya keessaa Naanzii Faayizer yaaddoo nageenyaa Raashiyaan nurraan gahaa jirtuuf xiyyeeffannoo guddaa kennuun hordofaa jirra jette. Torban darbe qondaalli naatoo Raashiyaan Awurooppaa keessa opporeeshinii dhoksaa fi hamaa ta'e gaggeessaa jirti jedhan. Shira yaalii ajjechaa fi meeshaalee waraanaa fayyadamaa jirti jedhan. Kun ammoo deeggarsa Yukireeniif taasifamu dadhabsiisuuf jechuun himan. Ministeerri dhimma alaa Jarman biyyoonni Baaltiik tooftaalee Vilaadimir Puutiin fayyadamaa jiran adda baasaniiru jette. Isaan keessaa dhiibbaa gochuu biyyoota ollaa keessa akka hin qubanne gochuufaa akka ta'e eeraniiru. Haleellaawwan warshaalee irra gahan argineerra hamma danda'ametti nuyi biyyoonni Awurooppaa ofirraa qolachuu qabna, wallaalaa ta'uu hin qabnu jette. Balaan abiddaa shiraan raawwachuu hin hafne jedhaman warshaalee gurguddaa Jarman Poolaand Luutaaniyaa keessatti muudataniiru. Eebla darbe mooraa mana jireenyaa Paappergar keessatti balaan abiddaa mudate kun Raashiyaa waliin wal qabachuun isaa beekamuu baatus dafanii to'ataniiru. Qondaalonni paartii warra koonzervaatiif chaansilarri Jarman ifatti bahuun yaaddoo nageenyaa Raashiyaan dhaqqabsiiftu hammam akka jabaa ta'e uummatatti beeksisuu qabu jedhan. Tiki Jarman haalaan jabaachuu akka qabuu fi haga biyyoota ollaatti qindoominaan hojjechuu akka barbaadu himan. Waan kana cimsinee ilaaluun akka barbaachisaa isaatti of qopheessuu qabna jedhan. Hoogganaan Koree humna ittisa biyyattii Maarkas Feeber yoo yaalii ajjechaa Raashiyaan taasifte jedhame dhugaa ta'e kan itti aanu dippiloomaatota achi jiran waamuudha, itti aansuun ajaja to'annoo jala oolchuu idil addunyaa ta'e baasuudha jedhan. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture Jibriil Muhammadii, ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.